baga gara chaanaalii keenyaa dhuftanii guyyaa tokkotti miiliyoona tokko akkamittiin akka fudhannu isinitti agarsiisa. Deelii kana keessa seenna. Qubeewwan barreessinu har'aa qubee ja'an tokko innis S, T, A, B, L fi E dha. Waliin haa barreessinu. S barreessuudhaaf taabii 3 xunna jechaadha. Short taabii yeroo 3 goona. Tab. S nu barreesseera jechaadha. T yookiin immoo taa barreessuudhaaf immoo long taabii fayyadamna jechaadha. Gadi qabnee teenya irraa kaasna. Amma immoo A barreessuudhaaf tab long taabii goona jechaadha. Tab long tab. A warreen barreessineerra. B barreessuudhaaf immoo long tab kaza tab yeroo 3 goona jechaadha. Ish waliin haa hojjennu. Long tab yeroo 3 tab goona jechaadha. L barreessuudhaaf immoo tab long tab goona jechaadha. Tab long tab L barreessineerra jechaadha. Akka kanaani amma immoo isa dhumaa barreessuudhaaf E dha. E barreessuuf immoo yeroo hundumaa kan itti fayyadamnudha jechaadha. Isa barreessuun dura namoonni chaanaalii kanaaf addisi taatan subscribe gochuu akka hin irraanfanne namootaaf share gochuudhaan hiriyoota keessaniin ga'a. E barreessuudhaaf immoo tab goonee xumurraa jechaadha. Tab haala kanaatiin kan miiliyoona tokko deelii guyyaa har'aa miiliyoona tokko haala kanaatiin fudhachuu ni dandeenya. Kun asitti akkuma argitan raayitii jedheera jechaadha. Akkuma asitti argitan kanaaf isinis akkasitti fudhachuu dandeessu. Namoonni addisi taatan chaanaalii kanaaf subscribe gochuun like gochuudhaan share nuuf godhaa. Galatoomaa.